guutuuf mootummaan achi si argite ta'an kana kan hubatu barbaanna. Dhaabbadhu. Saba kee bira dhaabbadhu. Argin guufoon si arkin. Laal ati amma ummata keenya kan biyya Arabaa ati ammoo jabaadhuuti ilmaan Oromoo tana laaftutti ilaalee. Yaasaa tokko fuudhee arusoo kutee ni dhufan. Qaraatiin abbaan keenya nu qaraase akka lafatti nafne harmaan bu'aa isii akka jiraatu bakka. Odeey qabna. Seensu. Addaan babaasaa ka sabaaf sablammoota illee addaan. Aloo xiqqashee teessumaa jira. Akkas ta'eefuu waraqaa eenyummaa keetii maqummaa. في بيانات هاي شيء كذا كذا دخلي لا عندي يلا مع السلامة. يبقى ربي بكون سجاد. آمين آمين. تكناول اللي ربي بكون سجاد. Fakkii namaa ta'e fakkii Oromiyaa Galatoo. Jarana bakka gaarii. Walumaan baga gammadde. Guutuuf mootummaan achi si argite ta'an kana kan hubatu barbaanna. Sabab sablammoota Itoophiyaa akka nama Oromootti har'a nu laalchisti. Maaliif mootummaa biyya tanaa federaalaa jalqabee ilaa gadiitti namni bulchu nama Oromooti. Sananii hubattaani waan kana ta'eefuu dirqama uummata sanii hunda waan harka keenya jiruuf wanni nuti barbaannu amma yeroo ammaa tana keessatti nama keenya ka biyya san keessa rakkachaa jiru lammii Itoophiyaa tahee Cheekni keetii fi waraqaaleen kee hundinuu kana fakkaata. Seegalee waraqaa hayyamaatis akkuma kaleessii kan sanitti akka biyya san keessa daleeduufis hayyama sii kan ta'e. Lammii Itoophiyaa akka sirriitti irratti qabsootu barbaanna. Keessaafuu saba Oromoo ija addaatiin ilaalte. Seegalee miidhamni cimaan isaanirra jira. Arrallee kaleellee arrallee jechuuf yaafnu. Waan kana ta'eefuu qacoolatti lammii Oromoo kanaaf jirtu. Keessaafuu baqattoota waan nama ta'e hundaahu akka waan san mataa keetti rakkaatti hojii sanatti sosoostu barbaanneeti tan akkanuu quba qabaattu. Akkasii wal quba qabaannaa waan keeshaatis waan barbaachisuus waan fuuldura kee barbaachisuus hunda mootummaan ishee qopheessitee jirti. Boruus akka balleetuutti sammuu ta'etti jechuu yaafnu jedhu. Inshallah fayyadatti quba qabaanna. Inshallah. Abbiin nagaan si haa geessu inshallah bikka daytu akkan yaaqeetillee rabbi si haa godhu namni Oromoo achi jirtu san bira dhaabbadhu saba kee bira dhaabbadhu argin guufoon si arkin aamin yaa galatooma du'aa qacalannaa godhaa isin irraanfadhee lammii keenyallee cinaan dhaabbadha dhugaatii kafeetu rabbi si haa geessu. Inshallah du'aa ishee godhannaa abdiin muriin jabaadhu mootummaan nama akka keetii kabaratee dhufe kana feeti nama akka keessanii qeerootana daleessisuu feeti mootummaan kanaafuu jabaadhaa hojjedhaa keessaa ba'a waan nuti hojjechuu turre daran hojjechuu qabdan isin. Hayyuu mayyaadina feentas haa baas du'aa isii goonu. Hallattuu fitannee abaga wanni kana hunda qabooneefis gaggeessaa feeti. Galatooma. Gandallee hogguudheeti. Gandallee nu irratti saramajjiini. Warra wajjin sugu birra warra bira geessa akka wal barsiistu abdii qabna illattu akkasii nuti maatii takka Oromoon maatii lamaa ni beekan maatii takka tanaas quba qabaachuu qabda bakka jirtu hundatti si quba qabaannaa sabshir jedhu waliin irraanfanne inshallah du'aan si booda dhaabbannaa inshallah wanta akkasitti dhaammannaa laal ati amma ummata keenya kan biyya Arabaa keessatti bishaan irraa buusan mootummaa biyya saniitti wajjin akka gargaarsa cimaa taatu abdii sirraa qabna. Hayyee mayyaadina amaanaa narra keettanitti anis amaanaa teessan fudhadheetiin jira isinis du'aa hin irraanfatina. Animmoo karaa kiyyaan saba kiyyaaf fiilamii tiyyaaf lubbuu tiyya kenneetiin jira. Waa hundaanuu si bira jirra. Ati ammoo jabaadhuuti ilmaan Oromoo tana laaftutti ilaaleen jabeessiin gollaa liyaa keessa tamam. Hayyee mayyaadina.
Orang boleh lebih, akan bayar, dah. Alhamdulillah, bayar. Akan cerita, bayar, alhamdulillah. Bayar kan? Wajibkan bayar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sen. Ayah, mana sebut orang Sen? Tak kau mana? Ayah, mana nak apa jelasin? Ayah, dia cuma fragile. Ayah ni, Sen fragile. Ayah. Baba في ما سكر نيرفون قايم بس ميرو تقول كبرنا كان بعرف عن كذا يعني بعرف كل شيء كنت قاعد نفشل هي ما تقول من هنا وان بيني والله كل إنسان صار إن شاء الله أيوة يعني نقدر الحمد لله قاعد الحمد لله برب الله قاعد ما نبي ندور بسمة الطيب كم سنة بكم والله الحمد لله قالت ربي الحمد لله كم جرت فيها ممكن ولا أمه أيوة ليلى أنا كم جرت قبل والله قبل قبل بس بعد نجيب قبل سنة زين خير إن شاء الله عشان يرمتي يوم وأنت يرمتي برم سديسة برم تيرو برم يصير لما ورا يصير كم فمان يبتو في يصير يعني kalau masih kekhawatiran kami pernah terada kayak hujan kalau masih خير إن شاء الله خير بإذن الله أكمل كلام في بابا ما يوم دير تراني أيدين يا لا بس بابا في خلينا ولا إن شاء الله خير إن شاء الله زمان ما نتنا وياه إن شاء الله نقدر نعجل نادو ربنا خير إن شاء الله إن شاء الله ربنا يجعله إن شاء الله سجد يا ساتر كوكو ده رزق تاعي نلفه يا بريدة إذا أكمل سنة رميان تاني بريد الآن لا ما جت الحمد لله ما شاء الله تو بريد والله ما شاء الله ما جت بريد ما شاء الله هو سيجت أسيك تقول سن سيارة رئيس سيبوس أديرك يا في أداتي يا إيمان أديرك يا سامي نسمته سمنا بريد هتونا ولا ما شاء الله رب سنا يسوع إذا ما شاء الله تجيء بريد على دين بيتنا جيرم هتوك أبدو إن شاء الله مقالات كل سنة بريد جانبية كفكات تسير أنا أسوي رسميتين في إجازة من هدو الدول أبا بيتي عدم سقوط تجرتي جيرم هدوك أبدي تشوف سمي دجاجرهم ما يمنين تجرت أصوبية من جرت أمريكا فكرتين سنجابي تين هدو بريتي فوقينا بيتين فوقينا نسيلا هدو دجاجرهم ما أبدي بيتي أمريكا فكرتي سين وعليكم السلام. Aku beli di dia. Alhamdulillah nagih. Wallahi nagih. Bagaimana kamu tuh? Tiko tuhan. Agak bagaimana kan orang pesifida? Nanti lenin ya, kemati udah. Kamu fajatin sini sering. Ada orang kia, ada orang dia apa dia pakai tusupan senang lagi ni. Dulu nagih kamu. Dulu ni sidatis. Masya Allah, dulu nagih kamu free aja. Bitenis. Akan halnya kena simijai dokter kan. Haja nanti mesti dokter nak itu semifin dokter semifin. Agar pin wan dente haja ke gabab tu masih kita bagan agak orang muda bisa. Boleh sekali bagan agak naik dan di sini motomnya hujan fasen air gitu semifin asyik. Hujan mana sedangkan insan asyik suatu cisu dia man. Mutu community orang mana korani semifin asufed warra orang mungkin nafkas juru isan gargaru isan cina dapat semifin delegasi. Oh, wangkari nama ni umat itu foto tu wangu tu dah. Karatin abang kaya nukarasi akal hati nak ni araman puas ya kaya jauh baka abang kaya nafsi walin karasi. Wang karani sama umat kaya nabi biite nak foto tu di kamu wangkari nasinya. Aduh baketi. Biar tidak ada tugut motoman kaya ngasen ada busuk foto tu tiga. Kalau boleh saya boleh titian kutuban kaya isin. Biasanya kita sini menjelaskan apa agar sekali sini aja ini sini hadis. Apa dari kamu? Sensu? Ini sensu. Apa sana? Mau mencari lagi tanah tersimu waktu mana lagi tu lah.
سنين جيرة من يقول في الأيام بلغاتي سنيفو بشكل مسمي في أكا الرقراتني جيرة والجيرة كما يسمي كجمع مجموعة بلغة جيرة مكة ولا بيتنقل سجنون بقيتها بيتنقل سجنون جيرة مكة تنينوف دلقا كجمع تكدليدين بالبادة وإن نيرجع كنون لقعتني كجمع كجمع جدنا كتكون ما تكين نقرقر ما تكين بقيتها وبيا على كيس جنون بيا لما كيس جنون كم كتجون لقرقر كنا كتكوني ونيجالي كنافون يمسمي رافع البو مكان ما بدرس نجيب له المولا تينا كايا قدام باسا كسبب سبلموت اللي قدام باسا تينا كايا داكا وكيس مجرم هاني وني كنا تمر جدا وجي جالي سن فوا جي جالي سن رايك كذا يقلتهم هي كلام وانا Yo final da wani